maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoo, waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif waggaa 30tti cuuphame? Nuti kan cuuphamnu dhiirri guyyaa 40tti, dubartiin immoo guyyaa 80tti waan ta'eetiif maaliif gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waggaa 30tti cuuphame? Fakkeenya maaliiti? Nuti immoo waggaa meeqatti cuuphamuu qabna kan jedhu namoonni baay'een gaafa isaan dogongoran yookiin immoo gaafa isaan haasa'an waan argaa jirrootii fi maaliif waggaa 30tti laga Yordaanositti cuuphame kan jedhu waliitiin hin laalla jechaadha. Kunis fakkeenya qaba moo fakkeenya hin qabu? Ammoo barbaannetti waggaa barbaannetti yoo cuuphamne rakkoo maalii qaba kan jedhu waliitiin hin ilaalla jechaadha. Jalqaba gaa cuuphaa kan bu'uureesse, ayyaana cuuphaa kan hundeesse gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa beekuu fi barachuun barbaachisaadha. Maarree gooftaan keenya waggaa 30tti maaliif cuuphame gaaffiin jedhu yeroo baay'ee namoota baay'ee biratti ni ka'a. Namoonni baay'eenis immoo kana sababeeffatanii lakki nam tokko cuuphamuu kan qabu otoo hamaa fi gaarii otoo adda hin baasin otoo hin ta'in guddatee baratee hubatee waggaa 30tti akkuma gooftaa cuuphamuu qaba. Inni 30 cuuphame nutis immoo cuuphaan keenya waggaa 30 ta'uu qaba jedhanii yemmuu namoonni haasa'anii fi yemmuu namoonni dubbatanii hin dhageenya jecha. Kanaatiif egaa gooftaan keenya as butee 29 yookiin 25tti, achi butee 35 yookiin 40tti kan inni hin cuuphamne giddu galeessatti waggaa 30 cuuphaan gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yemmuu inni cuuphamu umuriin isaa umurii waggaa 30ti. Maaliif waggaa 30 cuuphame? Akkana siqee 15-20 achi siqee 40-45tti maaliif hin cuuphamne jennee gaafa ilaallu waggaa 30 eegee sababa inni cuuphamuu danda'eef maalidha yaadni jedhu yeroo baay'ee amantootarra namoota garaagaraati ni ka'a. Akka tasaa ta'ee yookiin 20 yookiin 35 yookiin 40 yookiin isaa ol itti cuuphamuu hin dandeenye jechaadha. Hunduu eeyyama isaatiin yeroo isaa eeggatee bakka isaa eeggatee kan raawwatamu eenyuutiin? Waaqayyootiin. Hunduu yeroo isaa bakka isaa seera isaa eeggatee kan raawwatamu guyyaa isaatiin alatti wanta hin taanedha. Haa ta'u malee kanaaf gooftaan keenya waggaa 30tti kan inni cuuphamuu danda'ee fi sababni isaa inni guddaan Addaam dargaggeessa yookiin immoo ga'eessa waggaa 30 ta'ee uumamee guyyaa 40 isaatti kan fudhate kennaa mucummaa isaa dhaggeeffadhaa amma waan nama of keessaa qaba. Addaam ga'eessa waggaa 30 ta'ee guyyaa 40tti kennaa mucummaa isaa argate. Kaka'umsa seexanaatiin, shira seexanaatiin, gorsa seexanaatiin irraa fudhatamee turee jedha laalaa. Addaam yommuu uumamu ga'eessa yookiin immoo nama waggaa 30 ta'ee guyyaa 40tti immoo kennaa waaqayyoodha isaa kenname sana gorsaa fi shira daabiloosiitiin irraa fudhatame sana kan irraa fudhatame yeroo kana waan tureedhaaf. Lammata immoo Addaam Iyyasuus Kiristoos immoo dursaa fi hangafa qadaamaawwiinna daaraawwii yookiin immoo ijoollee isaa gara kabaja jalqabaatti deebisuudhaaf haali dhufiinsa isaa Addaam waggaa 30tti bara isaa keessatti
mucummaa isaa jalaa fudhatame sana deebisuudhaaf dhufuusaa beeksisuu fi hubachiisuu mucummaa isaa irraatii fudhatame sana cuuphaatiin raggaasisuu dhufuudhaaf yookiin immoo dhufuusaatiin waggaa 30tti galaana Yordaanos deemee harka Yohaannisitti akka cuuphamu galaana Yordaanos deemee akka cuuphamu erga cuuphamee waggaa 30 erga inni 30 cuuphame waggaa 30tti cuuphamuu qabna ilaalchi jedhu sun immoo ilaalcha dogongoraa ta'uusaa Waaqayyo waliitiin wal mormuu isaanii isaa irratti ragaa ba'a. Maarree inni kan hojjete hunduu sirriidha. Raawwachuus qabna yoo jedhan gooftaan guyyaa 40 fi halkan 40 gadaama yookiin immoo kawaala Qorontoositti soomee ture. Maarree har'a nuti otoo hin nyaatin otoo hin dhugin guyyaa 40 fi halkan 40 raawwachuu qabna. Inni waaqummaa isaatiin hunda gochuu waan danda'uudha. Aangoo fi aaboo waan qabuudhaatiif kana raawwateera. Wantoota Waaqayyoon raawwate kana akka isaatti yoo raawwachuu baannu iyyuu fakkeenya isaatiin hojjechuu akka dandeenyu immoo irraatii barannaa jechaadha. Kanaaf wantoota inni raawwate hundumaa raawwachuu hin dandeenyu. Garuu fakkeenya sanaatiin amma dandeettii keenya gochuu kan dandeenyuu fi egaa Waaqayyoon 30tti cuuphame nuti 30tti cuuphamuu qabna kan raawwachuu qabna jenne mormuu akka hin dandeenyee fi fakkeenyota inni raawwate kan mataa isaa ta'e waan qabuu fi Addaamiin mucummaa isaa jalqabaa sana deebisuudhaaf waggaa 30tti cuuphamuusaa barnoota kanarraati barachuu haa qabnu. Gooftaan keenya sadummaa fi tokkummaan isaa fakkeenya guddaatiin mul'ate ayyaana cuuphaa kanarratti cuuphamuusaa kan ittiin ilaalludha jecha. Maarree gaanuti immoo maaliif dhiirri 40 dubartiin 80 jettee manni kiristaanaa keenya barsiisti jennee gaafa ilaallu egaa duuka bu'oonni mana kiristaanaa dhiironni erga dhalatanii guyyaa 40 dubartoonni immoo erga dhalatanii guyyaa 80 cuuphamuun isaanii yookiin immoo Yordaanos irraati akka seeraatti cuuphamuu akka qaban manni kiristaanaa seera hojjetteetti jechaadha. Egaa seera luwwootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu keessumaa seera luwwootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti dubartiin tokko dubara yoo deesse akka seera qulqullaa'ummaa ishiitti torbee 2 hanga torbee 2tti kan xurooftedha jedha seera kana kaa'eetu jira jecha. Sanaatiin booda torbee 2tiin booda dadhabbina isheerraatis ni qulqulloofti. Sanaan booda hanga guyyaa 66tti haa teessu jedhee kaa'ee jira. Kun seeruma kaa'amee jiru cuuphaan dubartootaaf dhiirotaa maaliif 80-40 ta'e kan jedhuu fi saniin booda torbee 2 yookiin immoo guyyaa 14 fi guyyaa 66 gaafa irratti daanu guyyaan kun 80 dhufaa jecha. Itti aanee dhiira yoo deesse immoo bari dirqama ishee hanga xumuramutti itti aanee immoo dhiira yoo deesse jedha. Dhiira yoo deesse guyyaa 7 haa teessu jedha. Sanaatiin booda guyyaa 33 immoo haa teessu jedha. Gara mana qulqullummaa dhaquu kadhachuu wantoota kana raawwachuu akka ishee hin dandeenye erga ibseen booda guyyaa 7 fi guyyaa 33 gaafa walitti daanu walli gallisaa guyyaa 40 akka inni ta'u
macaafni qulqulluu seera kana kaa'ee yookiin immoo nu barsiisa jecha. Egaa kanarraati kan ka'e Kiristoos hojii inni hojjete Niqoodimoos irrattis namni yoom cuuphamuu akka qabuu fi akkamitti cuuphamuu akka qabu bara isaa yeroo isaa kaa'ee kan jiru ta'uusaa beekuu baruun barbaachisaadha jecha. Kanaatiif egaa Kiristoos waggaa 30tti cuuphamuun isaa Addaam ga'eessa waggaa 30 ta'e guyyaa 40tti immoo mucummaa isaa argate sana itti dhabe sana akka inni deebisuudhaa fi fakkeenya isa kanaatiif gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos nu barsiisa jecha. Kanarraati kan ka'e seerallee hojjetee manni kiristaanaa egaa amma Kiristoos kan hojjete hunda hojjechuu mallaa warri jedhan Kiristoos kan hojjete hunduma gochuu kan hin dandeenyee fi fakkeenya Kiristoosiin hojii inni hojjete hojjechuu akka isaan danda'an beekuu baruun barbaachisaa ta'a jechaadha. Egaa kanarraati kan ka'e ta'uusaa beekuun hubachuu barbaachisaadha. Inni biraan immoo daa'imummaa isaaniitti hamaa fi gaarii otoo hin beekin cuuphamuun isaanii immoo daa'imman otoo hin guddatin otoo hin bilchaatin kennaa hafuura qulqulluutiin guddachuu yookiin immoo amalaa fi naamusa gaariitiin guddachuu qaban jalqabuma gara mana kiristaanaa geessanii hafuura qulqulluutiin cuuphamuu akka qaban bishaanii fi hafuura qulqulluutiin cuuphamuu akka qaban manni kiristaanaa seera kana hojjettee bifa kanaatiin kana ni barsiisti jechaadha. Daa'imni kan isaan cuuphamanii fi egaa yeroo baay'ee kun namoota baay'ee biratti yaada gaaffii garaagaraa kaasaa tureera jechaadha. Inni biraan immoo manni kiristaanaa seera mataa ishee ta'e hojjetattee seera mataa ishee ittiin bulmaata mataa ishee ta'e kan qabdu keessumaa seerota sadiin dogmaa qannoonaa fi tuufiitii jennu kana wal qabsiistee manni kiristaanaa kanaan buluun qaba, kana hojjechuun qaba. Wangeelaatiin otoo wangeelattiin bu'iin seera wangeelaa otoo hin balaaleffatiin seera wangeelaatiin wal qabsiistee seera kana heera kana bifa kanaatiin hojjetattee manni kiristaanaa seera mataa ishee qopheeffattee akkuma dhaabbanni kamiyyuu yookiin immoo bakki kamiyyuu seera mataa isaa ta'e ni qabu. Manni kiristaanaa seera mataa ishee kana hojjetattee amantoota ishee ittiin hoogganuudhaaf, amantoota ishee ittiin barsiisuudhaaf, amantoota ishee ittiin gorsuudhaaf seera kana qopheeffattee jirti jecha. Kanarraati kan ka'edha haalli cuuphaa. Jalqabni biraan immoo bishaanii fi hafuura dhanne malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu waan hin dandeenye. Kanaatiif yeroon kennamuu kan hin dandeenye ta'uusaa beekne manni kiristaanaa cuuphaa kana ni taasisti. Cuuphaa bakka lamatti qoodne cuuphaa gaabbii fi cuuphaa mucummaa sillaasee. Cuuphaan gaabbii deddeebi'amee kan fudhatamu gaafa ta'u cuuphaa mucummaa sillaasee guyyaa ta'u kan nu kennamuu fi kan irra hin deebi'amne ta'uusaa bifa kanaatiin hin barsiisna. Barnoota keenya itti aanu kutaa 64ffaatiin immoo kan walitiin ilaallu lagoota jiran keessaati laga Yordaanos gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif filee isa jedhudha. Lagoonni hedduun jiru. Paasifiik, Hindiin kanneen addunyaa irratti beekaman gurguddoon jiru. Laga Yordaanos garuu maaliif file? Fakkeenya maalii qaba kan jedhu